hojjettoota koo warra dhiirotaaf warra dubartootaa irratti iyyuu hafuura koo maalan godha nan dhangalaasa. Haalleluuyaa. Waaqayyo bara xumuraa irratti hafuura isaa maal godha? Dhangalaasa. Ana faana dubbisa. Dhiibuun isaa biyya lafaa iddoo tokko tokkotti bu'aa jira. Garuu akka waliigalaatti miti. Waliigala akka sabaatti akka tulluu Gilbo'aa isa roobaa fi fixeensa hin qabne gogneerra. Akka sabaatti gogneerraadha. Waaqayyo gogiinsa kana keessaa nu baasu. Galataan jalqabuun barbaada. Sagantaa kana waan hundumaa dura Waaqayyo galateeffachuun barbaada. Almost waggaa tokko booda akkaataa kanaan deebinee akka wal arginu Waaqayyo haala waan nu mijeesseef galanni guddaan isaaf haa ta'u. Dabalataan immoo galateeffachuu kana barbaadu obboloota koo warra ana wajjin tajaajila kana isiniif dhiyeessuudhaaf Waaqayyoon tajaajiluuf asitti argaman Dr. Geetuu fi Faarfataa Deeksisaa galatoomaa jechuun barbaada. Waaqayyo guddaa isinaa eebbisu. Ani jaalala Waaqayyo ta'ee tajaajila guyyaa guutuutti yeroo kamillee yoo ta'e hojii koo ni hojjedha. Guyyaa guutuu hojii koo kana isaan immoo karaa kan biraa jireenya isaaniis otoo gargaaranii hojii Waaqayyoos otoo hojjetanii. Kanaaf wanti ana jalaa kan biraan hin jiru. Kan koo hojii dhuunfaan koo kanuma waan ta'eef. Garuu isaan dabalataan dadhabbii kan biraa qabu, iddoo itti fiigan qabu, hojii hojjetan qabu, itti gaafatamummaa qabu. Kana hundumaa dhiisuudhaan guyyoota kana aarsaa godhanii asitti waan argamaniif Waaqayyo guddaa isinaa eebbisu jechuun barbaada. Gooftaan isinaa eebbisu galatooma. Kallattumaan gara ergaa kootti yommuu seenu har'a ganama karaa adda ta'een sagantaa kanaaf yeroo dheeraaf kadhataan ture. Ganama kana garuu Waaqayyo ergaa guddaa tokko laphee koorratti naa erga. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo ergaa hin ergaa. Yoo ani qophaa'e yoo isin qophooftan Waaqayyo ergaa hin ergaa. Eessatti argama? Kan inni itti argamu lammaffaa moototaa boqonnaa 3:17 irratti argama. Akka jedha bokkaa hin argitan. Haa ta'u malee bokkaa hin argitan. Haa ta'u malee dachaan kun bishaaniin hin guutaa'e. Maqaan Waaqayyoo ulfaata. Bokkaa hin argitan. Qilleensis hin jiru. Garuu dachaan kun maaliin guuteedha? Bishaaniin guuteedha. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Iddoo sanatti namni Waaqayyoo tokko saba Waaqayyoof yeroo inni tajaajila guddaa tokko tajaajilu nama sabaaf dibutan, saba dheebotu, saba meeleetti misiraachoo kana hime namoonni baay'een hin amanne turan. Ani sarara kana nan amana. Qilleensi hin jiru. Akkuma kana duumessi kan biraan hin jiru. Waaqayyo garuu dachaa as jiru kana akka inni bishaaniin guutu amantii guddaa qaba. Isin kana ni amantu? Yoo amantan maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Kadhannaa goonee gara sagantaa keenyaatti waliin dabarra. Galataaf ulfinaa kabaja guddaa siin dhiyeessina Gooftaa. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Yeroo kana nuyi dadhaboonni fi cubbamoonni ijoolleen kee fuula kee dura jirraa. Yaa Gooftaa tasgabbaa'uu barbaada. Caal jechuu barbaada. Si dhaggeeffachuu barbaada. Waan ati jettuu dhaga'uu feena. Dhaga'uu qofaan moo miti tarkaanfii mudhachuu gara toora ati barbaaddutti adeemuu barbaadna. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nu gargaari. Nu tajaajili, nu barsiisi, nu eebbisi. Kana hundumaan goota ulfaadha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Mata dureen guyyaadhaa wal wajjin ilaallu baay'ee mata duree baay'ee barbaachisaa. Keessumaa bara kanaaf yeroo kanaaf baay'ee barbaachisaa. Kaleessa galgalaa Dr. Geetuun waan tokko dubbatee ture. Waaqayyo yeroo dhiyootti anan ba'aa laphee koo irraa kaa'e tokko qaba kan jedhu kaasee. Waa'ee boo'ichaa, waa'ee hojii Waaqayyoo, waa'ee jireenya hafuuraa keenya ilaalchisee ba'aa Waaqayyo laphee koo irraa kaa'e qaba. Dhugaadha kun. Waaqayyo baroota keessatti ba'aa hin fida gara obbolootaa. Anaanis akkuma kana yeroo dhiyootti Waaqayyo keessumaa ba'aan laphee koo irraa kaa'e waa'ee dhimma kanaati. Baay'ee wantichi tokkuma. Karaa Waaqayyootti nutti dubbatetu gargari malee wantichi ergaan sun tokkuma. Waa'ee bokkaa booddeef qophaa'uu kan jedhu wal wajjin ilaalla. Dhiyoo kana sagantaa guddaa tokko irratti hirmaannee ture.
sagantaan ani irratti hirmaadhe kanarratti walga'ii guddaa ture. Walga'ii guddaa kanarratti gaaffii gurguddaa sadiitu gaafatan. Namoonni gaaffii kun dhiyaatee fi namoota waldaa keessa baradheeraa turan, guddina waldaatiif tumsa godhan, namoota itti gaafatamummaa guddaarra jiran jarreen gaaffii kana gaafataman. Gaaffiiwwan gaafataman kana yommuu ilaaltani gaaffiin inni jalqaba maal jedhaa? Haalli adeemsa waldaa kiristaanaa har'aa maal fakkaataa kan jedhu ture. Inni jalqaba gaaffichi isa kana. Inni lammaffaan immoo adeemsa hojii kanaa irraa bu'aan argame maali kan jedhu gaaffii lammaffaan. Gaaffii sadaffaan immoo maal jedhaa? Waldaa kiristaanaa kufaatii hafuuraa har'a keessa jirtu keessaa baasuuf malli isaa maali kan jedhu gaaffii kana sadattu akka questionnaire gaafatan. Asuma maal argaa jirtu? Namoonni asitti gaaffii kun dhaabeef namoota akka waldaa kiristaanaatti fuuldura jiru jedhamanidha. Kanaaf waan tokko amananiiru. Waan isaan amanan maalinni kufaatiin hafuuraa har'a waldaa mudataa akka jiru. Kufaatiin hafuuraa waldaa mudataa jiru. Kana keessaa ba'uudhaaf malli isaa maali kan jedhu yommuu ta'u, deebiin kenname namoonni gaafataman kun deebii isaan kennan isinii kaasuun barbaada. Inni jalqabaa maal jedha seetanii? Haalli adeemsa waldaa kiristaanaa har'aa maal fakkaata isa jedhu. Kanaaf deebiin isaan kennan akkas kan jedhu ture. Tajaajilli keenya har'a harka caalaan isaa hojjettoota wangeelaa kan giddu galeessa godhatedha. Pastor dependence kan jedhu. Hojjettoota wangeelaa kan giddu galeessa godhatedha. Miseensonni waldaa yookaan immoo sabni Waaqayyoo bara kana keessa jiraatanii hojii kana keessatti hirmaannaa guddaa isaan godhan otoo ta'uu qabu garuu xiqqaa ta'etu mul'ata. Kana hammam dhugaadha jechuudhaaf macaafa raajii yommuu dubbisu kitaaba Ellen White Testimonies for the Church volume 8 jedhurraa maal jedha seetanii? Many of members of our large church are doing comparatively nothing here. Harki caalmaan miseensota waldaa keessa jiranii sabni keenya keessumaa waldaa gurguddaa keessa warri isaan jiranii yeroo ilaalamu waan tokkollee gochaa hin jiranii. Comparatively nothing. Homaa tokkollee gochaa jiran. Isin eessa jirtu kuni isin ilaallata. Maal gochaa jirtu mana Waaqayyoo keessatti? Maal gochaa jirtu lubbuu fayyisuudhaaf? Maal gochaa jirtu samaayii galuudhaaf? Maal gochaa jirtu Kiristoos Yesuusin gammachiisuudhaaf? Comparatively nothing jedha. Ittaani sagantaa qofarratti kan xiyyeeffatedha jedha. Program focused, not people focused. Waldaa keessatti sagantaan gaggeessinu yookaan tajaajilli keenya sagantaa irratti kan hundaa'edha. Sagantaa program. Hundumtuu program sagantaa. Garuu it's not people focused. Sagantaan keenya garuu nama irratti kan xiyyeeffate miti kan jedhu. Nama kan giddu galeessa godhate. Kana jechuun maal jechaadha? Nama kan giddu galeessa godhate miti jechuun maal jechaadha? Namoota haaraa ta'u. Akkuma kana walii keenyaafis immoo xiyyeeffannoo sagantaarra kan darbee waan inni gara laphee namaatti gara onnee namaatti bu'uudhaaf xiyyeeffannoon addaa itti kennan. Kan biraa kan isin dhibu barteetiin kan guutamedha jedha waldaan. There is tradition in the church. Aadaan barteen kan nuyi waan itti barreef goonu waldaa keessa baay'inaan jira. Waanuma baratame irra deddeebi'uudha jedha. Waan baratame irra deddeebi'uu waggaaraan hin jiru. Tajaajila keenya walii keenyaaf iddoo waaqeffannaa qofatti kan daangeffamedha. Inni baay'ee kisaaraa guddaa inni nuyi guddaa itti yaaduu qabnu tajaajilli akka waldaatti godhamu warri persentiin muraasa hojii Waaqayyoo keessatti hirmaataa jirru mataan isaanii kan nuti gochaa jirru walii keenyarra kan darbe waan biraa gochaa hin jiru. Irra kan darbe immoo waldaa keessatti girgiddaa waldaa arfaniin alatti dhiibbaa nuyi akka sabaatti uumaa jirru hin jiru. Adeemsa hojii kanaa irraa bu'aan argame maali? Isa yommuu ilaaltanii guddinni hafuuraa akka gareettis ta'e akka dhuunfaatti gadi bu'aa adeemuudha. Bu'aansaa baay'inni amantootaa yookaan immoo lakkoofsi amantoota keenyaa dabaluu dadhabuudha. Akka biyya keenyaatti ilaaltan waggaa 100 ol Itoophiyaa keessa turre
haa ta'u malee garuu lakkoofsi har'a irra jirru sanaa wal bira qabdanii yoo ilaaltan bakka nun bu'u. Dabalataan maal jedhaa miseensonni cuuphaman waldaa keessaa turuu dadhabu. Namoonni cuuphamu garuu waldaa keessaa duubatti deebi'uu hin badu. Inni kan biraan ergama waldaa irratti xiyyeeffachuu dadhabu. Inni kan biraan waldaa haaraa hundeessuu dadhabu. Inni kan biraan maal jedhaa ergaa yeroo beekuuf beeksisuu dadhabu. Isaan kun hundumtuu bu'aa kanaa ta'anii argaman. Haa ta'u malee sababa kufaatii kanaa hundumaa kan ta'e maali kan jedhu dhumarratti kan isaan deebisanii wantoota kanaaf saawwa ta'u jedhamanii ibsaman akka gurguddaatti sadarkaan kennameef 8 keessaa tokko maalidha? Hanqina hafuura qulqulluuti. Hanqina hafuura qulqulluuti. Waldaan hanqina hafuura qulqulluu keessa jirti. Waa'ee waldaa gaafa dubbadhu, waa'ee kun dubbadha, waa'ee keessanan dubbadha, waa'ee nama kan biraa miti. Iddoo biraatti nama ilaalina yookaan dhaabbata ilaalina. Ofirra kan darbe nama kan biraa hin ilaalina. Ofii keessan ilaala. Bakkan waldaa maqaa dha'u hundumaatti waa'ee keessan dubbachaa akka jiru hin dagatina. Barreessaan tokko namni Maartin Loodii jedhamu akkas jedhe. Waan dhugaasaa dubbachuudhaaf kaleessas ta'e har'aa kutaa kitaaba qulqulluu keessatti mata dureen dagatame neglected kan akka hafuura qulqulluutti mata dureen dagatame jiru. Kun dadhabbii amantoota wangeelaaf ka'umsa guddaa akka ta'e shakkiin hin jiru jedha. Hin dubbisna kitaaba qulqulluu keenya hin qo'annaa muumamaa hanga mul'atan keessumaa immoo nuyi warra macaafaati Daani'eliin dubbisna mul'ata dubbisna. Haa ta'u malee akka hafuura qulqulluu kan dagatame hin jiru. Mata dureen kun baay'ee dagatameera. Hammam akkasii yaaddan hammam isin waa'ee kanaa beektan isin ofii keessanii ilaaluu dandeessu. Namni kan biraan immoo maal jedhaa? Namni kan biraan Haalmant Hubaayil namni jedhamu dhabamuun yookaan immoo hanqinni hafuura qulqulluu akka waldaan keenya tarsiimoo karooraaf sagantaalee garaagaraatiin guutamtu taasiseera. Haa ta'u malee akka hanqina hafuura qulqulluu keessa jirru በመንፈስ ቅዱስ ኢቶት ኪሳራ ውስጥ እንዳለን ታጃጅልቶንም ገጌሲቶን ከኒኑ በነዮተ ኢሳ በርቴኑፍ ተይ ጅሬኛ ክርስቲያኑማ ኢትፈኬሱ ኬሳ መቱማ በኡ ይነደኝ አርግታኒ ጃሪሱን ዋኑ በታቀቡ የቻ ኢላላ በርቴን ወልዳ ኬሰ ጅራ ኢትፈኬሱን ወልዳ ኬሰ ጅራ ደደቢን አመላ ወልዳ ኬሰ ጅራ Kuni garuu Waaqayyo hin barbaadu. Deddeebii amalaa waan akkasumaanii keessumaa immoo jedha maaltu beekamuu qaba? Hanqina hafuuraa, eeboo hafuuraa, gogiinsa hafuuraa keessa akka jirru isa kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kana yoo ta'e ala haala amma keessa jiru keessa ba'uu hin dandeenye. Kana keessa ba'uu hin dandeenye. Ellen G. White kitaaba The Coming of Comforter jedhu irratti akkas jedhe. Hanqinni hafuura qulqulluu rakkina keenya hundumaa keessaa isa baay'ee hammaataadha. Isa baay'ee hammaataadha. የመንፈስ ቅዱስ እጦት ከችግሮቻችን ሁሉ የከፋ ችግር። hanqinni hafuura qulqulluu rakkina qabna bu'aa bayii baay'ee qabna wallaansoo baay'ee qabna. Isaan kana hundumaa sababa kan ta'e tokko hanqina hafuura qulqulluuti. Akkuma kana jechi barreessaan kun barreesse baay'ee garaa koo na dhugeera. Akkas keessumaa jireenya adventistoota keessatti hafuurri qulqulluun ga'ee xiqqoo qofaa waan qabu natti fakkaata. Ga'ee xiqqoo qofa waan qabu natti fakkaata. Haa ta'u malee hafuurri qulqulluun Kiristoos keessatti jireenya gammachuun guutame hawwataa firii qabeessa ta'e hundumaaf bu'uura jedha. Jireenyi keenya firii qabeessa akka ta'u yoo barbaachise, amantiin keenya akka guddatu yoo barbaachise, lakkoofsi keenya akka dabalu yoo barbaachise, beekumsa sagalee Waaqayyoo qabnu akka dabalu yoo barbaachise, bu'uurri hafuura qulqulluudha. Bu'uurri hafuura qulqulluu garuu itti yaadaa jireenya adventistootaa keessatti hafuurri qulqulluun ga'ee xiqqoo waan qabu natti fakkaata. Hojiin hafuura qulqulluu kitaaba qulqulluu keessatti bokkaatti fakkeeffame. Bokkaatti fakkeeffame. Kutaa kitaaba qulqulluu keessatti iddoo adda addaatti gaafa ilaaltan hafuurri qulqulluun jechoota garaagaraatiin ibsameera. Fakkeenyaaf seera lakkoofsa boqonnaa 5:17 irraa bishaan qulqulluu jedha.
Seera lakkoofsa boqonnaa 8 lakkoofsa 7 irraa bishaan qulleessu jedha. Akkuma kana Yohaannis 7:37 irraa bishaan jiraataa jedha hafuura qulqulluu. Amos boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irraa ammoo maal jedha? Bokkaa yookaan rooba jedha. Waaqayyoo akka bokkaatti nu dhufaa jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Kuni kadhannaa kooti har'aa. Kadhannaa kooti. Waaqayyo akka bokkaatti akka nu dhufu, hafuurri qulqulluun akka bokkaatti akka nu dhufu kadhannaa kooti. Kadhannaa keessanis ta'uu qaba. Waa'ee bokkaa ibsuun baay'ee hin ulfaatu. Isinis sirriitti walqixa beekna waan ta'eef waa'ee bokkaa. Bokkaan kitaaba qulqulluu keessattis ta'e akka beeknutti yeroo ilaallu bokkaan humna guddaadhaan kan inni itti roobu yeroo lama. Baay'ee humna guddaadhaan roobu. Gidduutti garuu haalaan bifa madaalawaa ta'een rooba. Inni jalqabaa bokkaan bifa guddaadhaan yoo rooba arfaasaa rooba. Arfaasaa rooba. Arfaasaa jechuun ji'a bitootessaa fi eebila gidduutti kan roobu jechaan akka afaan warra Ibrootaatti Hishwaan jedhame beekama. Bokkaan kun waggaa keessatti haala kanaan kan roobu yommuu ta'u, inni kun maal jedhama? Bokkaan arfaasaa kun bokkaa duraa jedhama. Early rain bokkaa dura dhufu jedhama. Inni kan biraani macaafa qulqulluu keessatti gaafa dubbistan waa'ee kana keessa deebii boqonnaa 11 lakkoofsa 14 irraa maal jedha? Inni immoo lafa kee irratti yeroo isaatti bokkaa in roobsa. Ati midhaan kee dhadhaa ejersaan kee akka galfatu bokkaa arfaasaaf akkuma kana bokkaa birraa siif roobsa jedha. Bokkaa gosa lamaan jira jechaadha. Bokkaa maaliif? Bokkaa maaliif? Bokkaa arfaasaaf bokkaa birraa. Bokkaan kun maaliif fayyada jettanii yommuu gaafattan akkuma isin beektan midhaan akka faca'u, lafti akka jiidhu, sanyii simachuuf akka inni qophaa'u taasisa. Yoo bokkaan duraa hin roobne lafti hin jiidhu. Lafa jiisaa awwaara qabbaneessa. Lafa jiisa, lafa babbaqaqee walitti deebisa. Hojii guddaa hojjeta. Hosee boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irraa egaa kottaa Waaqayyoon hin barraa isa beekuudhaaf isin dhamaana. As ba'uunsaa akka ifa barii lafaa amansiisaadha. Inni akka bokkaa arfaasaa isa roobee lafa jiisuutti nuuf dhufaa jedha. Maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Akka bokkaa arfaasaa ilaala. Bokkaa arfaasaa. Amma yeroo nama irra jiru kun yeroo aduuti. Aduu kana kan nuuf qabbaneessu bokkaa barbaachisa. Yeroo sana immoo caamsaan dabala waan deemuuf dheebuun lafaa guddaan. Namni samii ilaala. Saawwan samii ilaala. Lafti illee samii ilaala. Biqiloonni samii ilaalu. Bineensonni samii ilaalu. Bokkaa arfaasaa barbaacha. Maaliif? Isa malee gogiinsi isaanii jiidhuu waan hin dandeenyeef. Bokkaan kun baay'ee bokkaa barbaachisaa. Inni kan biraa bokkaa birraati. Bokkaan birraa immoo yoom rooba jettanii gaafattanii bokkaan birraa ji'a onkoloolessaa fi jalqaba sadaasaatti rooba. Niisaan jedhu afaan Ibrootaatiin kana beektu. Inni immoo yoom rooba? Onkoloolessa sadaasa gidduutti rooba. Bokkaa booddee laaterree jedhamuudhaan beekama. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Zakkaariyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irraa bokkaa ji'a birraa akka isiniif kennuuf Waaqayyoon kadhadhaa. Isaatu duumessa bokkaa qabuuf bokkaa tiifuu namootaaf ergee wanta hundumaaf lafti biqiltuu biqilchee akka lalisu godhaa jira. Bokkaan birraa, bokkaan arfaasaa yoo roobe waan arfaasaan hojjetamu qabu qofa hojjeta. Kanaan ala isa birraa bakka bu'uu hin danda'u. Sanyii faca'eef, lafa jiidheef kan barbaachisu, kan ijatti godhu, kan guddisu, kan galma barbaadameen ga'u bokkaa isa lammaffaa isa ji'a boodaa keessa dhufudha. Isa ji'a birraa keessa dhufudha. Maal godhaa? Lafti midhaan biqilche kun margee akka inni lalisu waan barbaachisaa ta'eef akka inni oolu taasisa. Yoel boqonnaa 2 lakkoofsa 23 irraa isin yaa ijoollee Xiyoon Waaqayyoon qajeelummaa isaarraan kan ka'e bokkaa isa duraa isiniif kenneera. Bokkaa isa duraa isa booddees akkuma kanaan duraatti waan isiniif kennuuf Waaqayyo gooftaa keessanitti gammadaa ililchaas jedha. Bokkaan kun lamaansaayyuu kan inni dhufu Waaqayyo biraadha. Kan bokkaa kennu Waaqayyoodha. Kan biraan bokkaa kennuu hin danda'u. Waaqayyo biraa dhufa bokkaan kun. Inni duraas inni boodaas. Kun jireenya keenya keessatti, waldaa kiristaanaa keessatti, macaafa qulqulluu keessatti, hojii wangeelaa keessatti qooda guddaa qaba, gahee guddaa qaba.
bokkaan birraa midhaan faca'ee biqilee daraaree akka ija godhatu taasisa. Fakkeenya haala sassaabbii sirna uumamaa kanaan bara dhumaarratti hafuurri qulqulluun hojii hojjechuuf saba isaarratti akka inni dhufu Waaqayyo waadaa galeera. Galanni isaaf haa ta'u. Nuuf Waaqayyo waadaa galeera. Waaqayyo biyya lafaa kanarraa saba qaba. Saba gaggeessu qaba. Saba itti dubbatu qaba. Saba hojii hojjetu qaba. Saba ittiin hojii wangeelaa kana xumuru qaba Waaqayyo. Saba kanaaf Waaqayyo waadaa qaba. Sabni kun nuyi anaaf isiniif waadaa jira. Waadaa Waaqayyo kun Yoel boqonnaa 2:18 irratti akkas jedha. Waaqayyo ammas bara booddeetti ani hafuura koo hundumaarratti nan dhangalaasa. Ilmaan keessaniif intaloonni keessan raajii dubbatu. Manguddoonni keessanis abjuu abjootu. Dargaggoonni keessan mul'ataaru. Bara sanatti aamiidha. Hojjettoota koo warra dhiirotaaf warra dubartootaa irratti iyyuu hafuura koo maalan godha? Nan dhangalaasa. Haalleluuyaa. Waaqayyo bara xumuraa irratti hafuura isaa maal godha? Dhangalaasa. Hin qusata miti. Tiifuu qofa miti. Hin dhangalaasa. Gadi gadhiisa. Galanni isaaf haa ta'u. Irratti saba isaa irratti warra dhiiraa irratti warra dubartootaa irratti daa'imman irratti dargaggoota irratti waldaa adventistii guyyaa 7ffaa irratti Waaqayyo hafuura isaa dhangalaasa. Warra kamiif? Warra hojjettoota koo ta'aniif. Warri hojjettoota isaan taane hafuura kana hin argatanii jecha bal'ina isaa yeroo biraa keessatti ilaalla. Sabni Waaqayyo warra abdii qaban warra maasii Waaqayyo keessa jiran hojjettoota koo irratti hafuura koo nan dhangalaasa.